Inni kaa waliin godhadhaa fanani jettee ati nama biraa yaamtee asirratti balaa bu'aa jechuudha. Balaan takka bu'a qabaayee. Okay. Ni ilaalla. Biyya siinatti min jedhe khalaas maqaa argine maqaan ishiitii fi maqaan ati natti himte garaagara gonkumaa waliin argu biyya siin jirtu natti himi. Maqaan kee kamiin? Biyya siin jirtu natti min dubbista khalaas anis wajjin qaaqee dadhabeeraa hin dubbista walittan siin dabarsaa akkas wal gootanii biyya siin natti himi. Ayyee maqaa beekee maqaa Dubaay. Eshi natti himi. Ayyee Dubaay jirti. Dubaayin jirti? Dubaayin jirti? Dubaay jirta sabboontu? Dubaayin jira. Dubaayin jira. Ayyee dubbisa abboo qaaqatee wajjin hin jaarsa kee juuyi kana wajjin ni kaa godhachuudha deemaa harta? Eloodhi. Maqaa kee jedhamu sirbaateera. Affaaxxate nama biraa. Galatoomi ka maqaa kee jedhamu deddeeshi. Bareedduu dhageessitti maa miitirran isa godhe affaaxxate nama biraa qabdaayii tami sabboontuu harkaa sallaa maqaan keessuma yaadhaadhi affaaxxate ana wajjin inni kaan natti godhattu naamna dhisiree sitti tajaajila. Hello. Eenyudha sabboontuuni ati waan ani maal ka'eeti? Eenyudha sabboontuuni? Sabboontuun eenyudha siin jedhu? Ani eenyudha maqaan kee? Kalaas galatoomeshi. Hundaa'uyyuu. Galatoome maaliif jettaan affaaxxatii ani suma yaada jedheen. Awwaliin haasa'uun barbaadan jiru wallaahi biloon. Sagalee ol qabee affaaxxatii qaala siree. Abibti ol fuudhi sagaleetti wajji. Qaamachuu qabanamne kanaa of shakkii keessa gala, okay? Asuma yaada maqaan kiyya bare. Maqaan kiyya suma yaada? Suma yaan tami? Wayne kujee diraamaa addaati kun. Maqaan kiyya suma yaada natti haasa'u. Waan kun jedhe. Hayyee. Waan naan jettu dhiisi ani maqaan koo Sumayyaadha. Sumayyaan tamishiin natti waama jirtu dhiin kalas dhumate. Sumayyaan tamiidha taati waamaan jirtu Sumayyaadhaa sin jedhaa bari dhagahamu moo sagaleen Daga isitti maa galgalli wanni dabalamu hin jiru dhumattee jirti sa'aatii dheeraa wajjin fudhannee haasofnee bilookii irra si geessiti taanaan nuti keessaa hin qabnu kuftee jirta fatanaa 0-0 argattee jirta gama keenya nu isi kuffisnee jirra gama isiitiin immoo seenaan irraa cufi kanaaf boowish dhageessitee jirta carraa nama meeqa fudhate Tureera lubbuudhaa ilaalshi. Ishee sabboontu waliiffataa jedha. Wayne coggaarraa kan keeran kumaatitti dafiiti. Okay. Nuti gama abdii naasaa bagaas. Nuti gama keenya 0 kennineef kufeera. Assalamu alaikum warahmatullah. Sheekha jirta baga jiraate bakka takka dubbii akkanaa tana hayyummaa keessa illee seenaa. Warri birrii naa guute kaardii ana afaan bantana jala kaatanii yeroo takka tume Ara obsati qabdu addaa bar bismillah. Waan ababaata kanaa kennanii asirratti ababaata kana naa kennu hin jiru bar kaardii fitte. Koomenti gaarii kolfaatu. Indee nama baay'eetu duwwaraa barsee nama dhumatti fakkaata ka uummanni tokkicha waliin taate. Bishaan innumu yaadina. seenaa Wayyaa abdii welcome. galatoon nagaami Nagaa kiyya akkam nagaadha? jirra galata rabbii akkamati Baga jiraattenis nagaa kiyya.
waan takkatti jechuun namni homaa argu dubbata. Waan takkatti waan dubbachuu fedhu naaf wajji dhiifama. Rakkoomti. Jechuun warri gastii yeroo itti haasa'u miti yeroon kun yeroo waan biraarra jirtu jechuun bilbilarra jirtu waan ta'eefi. Uumamaan ilmi namaa kun garagaraa beektaa. Namni marti akka tokko hin ta'u. Qalbii xiqqoo sagalee ol fuudhu akka dhagaanitti. Hin dhaga'amu. Baay'een dhaga'amu natti isinitti hin beeku. Hin dhaga'amaa jiru. Wanti jechuu barbaadu namni uumamaan namni 2800 moo akkamtu as jira. Ilmi namaa kun dhiiras haa ta'u dubartiis haa ta'u kennaa garagaraa qabaa beektaa. Namni tokko hin ta'u hiriyaa ofiitiisis haadha manaa ofiitis kennaa garagaraa qaba waan ta'eef namni tokko akka nama tokkootti jaalala namaaf ibsuu dhabuu danda'a. Akka nama tokkootti muudii gaariin haasa'uu dhabuu danda'a. Mucaa kana yoo laaltu shakkiillee of keessaa qabaa. Dhimma ofiillee baasee akka himannellee ni barbaada. Garuu durseellee beeku waa hedduu isa keessa jira. Tokko ofillee baasuu hin barbaadu. Yoo ofillee baase ammoo akka muluullee beeksisuullee hin barbaadu. Garuu wanta akkattiin jidduu kanatti ati beekuu qabdu nama marallee namni hundinuu jechuudha. Namni hundinuu amala jaarsa ofii yookiin hiriyaa ofii ni beeka. Akkamitti akka irraa jaalatu maaliif akka irraa jaalate illee namni hin beeka. Nama tokko akka tokkotti illee ilaalinaa nama hunda akka tokkotti illee waa hedduu akka ibsatu hin fedhina. Takkattiin asiin jedhu maqaan kun I don't know wal keessa na harkaa badee anallee naan galle. Sirratti dhiifama hojjette si adda si kutaa na of galchii amma nuti sirratti hangaafachaa jirru mistira jireenya isaanii keessa miti. Nama jaalattu tokko atammoo gaafatamte maqaan normaalidha. Maqaa kiyya seenadha. Eenyumti na yaama bakka hin deemu hundatti maqaan normaalidha si galee. Maqaan nama jaalattu atamma maqaati ani amma maqaan kee seenaa ta'e namoonni na jaalatu maqaatti na jaalatu tokko naa baase yookaan kiyyoo yookaan tiyyaa jedhee naa baase maqaa isaa sana. Of katee maqaa paaspoortii kiyyaa yookaan maqaa mattaawaqaa kiyyaa yookaan maqaa mana barumsatti masaggabame himuu maaltu nama sodaachise. Tokko nuti kan gaafachaa jirru seenaa jireenya isaaniitii miti. Dhugumatti nama amma jechuu fedha beektaa seenaa lakki mucaan kun sirrii jira jechuu barbaadeetii miti. Ibsa namni waa wayii ibsatu keessatti mucaan kun sirrii jira jechuu miti bar. Waan kana inni sirrii jira dhiisi jechuu osoo hin barbaanne. Fitti meeraa sagantaan dawwalee fitti meeraa maal akkanatti mundume ganaa bar karaa dheeresse sa'aatii tokko guutuu wajjinaa isa ergiteertaa jala turte maqaa nama jaalatu dha'uudha kana hunda maqaan inni dha'eefiyyuu ammayyuu waliin tokko hin taane si galee inni maqaa normaalii suma yaada jedhee macarashaatti harkaa baaseera maqaan tiktoka ishimmoo sabboontu arsii asallaa jedhe arsii asallaa dootti dabaluu baate ishuma jennee fudhan arsii asallaan jedhu sabboontuun argitaniirtu akkaawuntii ishii. Anis bakkuma sanii confuse ta'e Dubaay jiraachuu fi maqaan sabboontuu ta'uu isii walitti naagalee Dubaay jiraachuuf maqaa sabboon ta'uu isii waliin naagalee garuu bakka sanitti addanaa ba'uu dide garuu ani mucaan kun sirrii godhaa hin jiru jechuu osoo hin taane bakki ani si ibsuu dhufe namni marti miira akka tokkochatti hin ibsatu san keessa ofii kan keetii ilaali jechuu barbaade malee ebalu sirrii jira. Afaan immoo tigistiidhaan inni haasa'u jira kan maafinen obsee tigistiidhaan nama na arrabses nama muudinatti qabates bar tigistuma inni haasofsiisuu jira argaa ta'uu ta'e. Yani namni ati bar jabduudha wallaa dhugaa dubbachuuf. Abdii dhiifama naa godhiiti nama haga ammatti dawwalte keessa nama haga namicha kana waliin takka rakkarteen qabdu daqiiqa meeqa muluu nutuu fifannee bar ishii dawwattuu miti sabiriidhaan haasofteen genne fiqaadanyaa miti inni qaxxiraa waan qajeelaa himu. Hayi galatoome ati seenaa dhugaa dubbachuuf. Ani sirrii goote sirrii jechuun indo gongortee sun taane yaanni keenaa galeera abdii ati yaada ilma namaa tokkochan ta'u jechuu irratti si dubbadhe malee qabaa jira nama amma isa dura maamala isaaniitti ilaalisiin jechuu barbaade malee namni kun sirrii jira sin jechuu barbaade inni dura dawwaletti muudii inni natti qabachaa ture argite obsa qabaachuu kan kee si dinqisiifadha galatoome erginaan jedhe isuma keessa ture haasofsiisuun ture jechuudha. Maaliif nam tokko tokko amala garaagaraa qaba waan ta'eef miira kiyya to'adheetuma wajjin haasa'u ture hojii kiyya waan ta'eef fedheeti. Ayyee galatoomi sorry yeroo sirraa gubuu. Rakkoon qabu yaada keetti fadillee galatoomi. Dhugaa keetti. Dhugaa waan turee raamas. Si dawwaluuf kan amma keetirran jira maqaa jaakeetiin natti. Guys follow godhaa taaptaap godhaa. Gooni koomentii hidhi sheeka koomentiin irraa hidhi. Uummanni taaptaap godhaa. Garuu lubbuu dursaa.
Ani finni wallolee jirra. Maqaa koo yoo waamu baatis rakkoon qabu garuu nama biraa waamini amma dhiifama na gaafata arsaatii kanatti. Nama wallolteen tokko fattanuu maaliif barbaachisa? Taa'ee kasee dhagaa seete moonni taa'ee si waamu. No. Akkasii jechuu miti. Dhaggeeffadhu ka. Amma dhiifama na gaafataa jira isaatii kanatti amma maatiitti illee jechuudha. Ayyee. Kanaafidha. Dhiifama dhugaa ta'uu fi dhiifama sobaa ta'uu isaa adda baafachuu barbaadeen. Namni biraan jireenya isaa keessa jira yoo ta'e nama biraa sana waama. Nama biraa yoo yaame oo. Silumayyuu soba kaa lubbuun jireenya mataa kootiin itti fufa. Akkasi. Maqaa jaaseetinatti. Daanii yookaan dinqaa. Daanii? Daanii yookaan dinqaadha. Maqaa tokkicha inni ittiin Hawwii yookaan hawwiidhaan na waamna beekaa urjis yoo jire rakkoon qabu hawwii. Hawwii maqaa lamanatti maqaan itti si beeku maqaa miidiyaa keetii. Hawwii urjii. Urjii Fiqir. Eessa jiraattaati? Ani Dubaan jira lubbu. Eshi. Maqaan isaa Daanii yookaan immoo Dinqii jettee? Dinqaa. Tokko bilbila wayiin kaasu. Shaayii daa'imattiin illee fayyiteerti. Teettee shaayii dhaarti aluma. Yaa Rabbi yeenyaas nyaanne taazaabii nani nurra ilaalin adeena jaartiin hin jirtu kunota jirtullee asuma keessa jirti. Anillee amma qorachuu qaba. Seenaa lakkoofsasii. Seenaa naa qoriin dafi. Si ergaa lakkoofsasii. Anaa kan calama hin jenne. Anamti seenaadhaan qori jettee anaaf seenaa qorsiisteen kee dhoksuun sara koo qoratillee bimuli. Abdii qoraa. Okay, sorry. Dhiifama bilbila kee hedduudha naa ta'uu dhagee Fiqir dhaggeeffadhu nan dawwalameetii godhadhaa hundi keessanuu. Daanii yookaan Dinqaa. Hello. Daaniidha. Yookaan Dinqaa. Okay. Daanii akkam nagaadha? Jirtaa? Nagaa jiraatte. Ani kanis bilbilaa yeroo sagantaa qormaata jaalalaatirraa. Itti dawwalanii qo'a.